Jirra jirtu hordoftoota YouTube channel Aboo Haniifaa arrammoo jecha bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Jechi kunis borofni saffisaan leenca caalaa dachaan akka fiigu akka saffisu ni beektanii? Garuu saffisuu fi utaaluun leencaan nyaatamuu jala immoo borofa baasuu dhabuu isaa sababa ni beektanii? Kanoo ni beektanii sa'aatii tokko keessatti leenci kiiloomeetira 58 akka fiigu. Borofni immoo sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 90 akka fiigu ni beektaa nyaatamtu ishee taasisu kanneen armaan gadii kana beektaa laata? Borofni leenca caalaa saffisaa fi fiigaa akka ta'e beektaa? Haa ta'u malee saffisuu fi leenca caalaa fiiguun leenca nyaatamuu jala isheen baafne. Sababni borofni saffisa qabaachuu isaa waliin leencaan nyaatamuu irraa isa hin hambifneef beektaa? Sababa isaa himuun duratti wantoota armaan gadii kanaa ilaallu. Leenci sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 58 yoo fiigu, borofni garuu sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 90 fiigdi. Borofni leenca caalaa dachaadhaan fiigdi. Akkamiin leenca nyaatamuu dandeesse jettee gaafachuu dandeesse? Baga gaafatte si qofa osoo hin taane qorattoota hedduutu qorannoo yeroo dheeraa irratti taasisaniin deebii argatan. Sababni guddaan borofni akka leencaan nyaatamtu ishee taasisu kanneen armaan gadii kana jechuudhaan nuuf barreessaniiru. Anis barumsa guddaa waan qabuuf gara afaan Oromootti isiniif hiikuu jaalladheera. Sababni isaa borofni akka leenca argeen leenci bineensa isa adamsee nyaatu ta'uu isaa waan beektuuf, akkasuma humnaanis leenci borofa waan caaluuf borofni saffisaan waan leenca caalaa fiiguuf lubbuu ofii du'a jalaa baasuuf fiigicha eegalti. Leencis borofa qabee soorachuuf qabsoo eegala. Saffisa borofni fiigicha irratti qabuuf leenci qabu wal biratti yoo ilaalle, saffisni leencaa borofa biratti gadi aanaadha. Akkuma armaan olitti kaasuuf yaalletti sa'aatii tokko keessatti leenci kiiloomeetira 58 yoo fiigu, borofni yookaan bosonuun ammoo sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 90 ol fiigu. Egaan sababni leenca borofa adamsee nyaachuu dandeessise keessaa borofni yeroo leenca jalaa fiigee baqatu leenci qabeenya nyaata jedhee fageenya leencaaf ishee jidduu jiru addaan baafatee ilaaluuf of duuba garagalee ilaaluu baay'isa. Egaan dursitee borofni leenci akka isheen foon nyaatu foon ishee immoo akka barbaadu waan beektuufi dursitee akka leenca agarteenii utaaluu fi fiiguu eegalti. Akkasuma humnaanis leenci borofa waan caaluuf borofnis saffisaan leenca waan caaltuuf filannoon jalqaba irratti borofni agarsiisuu qabdu fiiguudha. Leencis ishee qabee nyaachuudhaaf foon ishee waan barbaadu of amansiisee asitti lamaan jaraa fiigicha eegalan. Borofni saffisaan waan leenca caalaa fiigduuf lubbuu ofii du'a jalaa baraaruuf fiigicha eegalti. Leencis borofa qabee soorachuuf qabsoo eegala. Saffisni borofni fiigicha irratti qabduu fi leenci qabu wal biratti yoo ilaalle, saffisni leenci borofa biratti qabu dachaan hir'ataadha. Garuu borofni immoo leenca jalaa fiigdee ba'uu hin dandeenye. Sababni isaa leenci borofa adamsee nyaachuu dandeessise. Borofni yeroo leenca jalaa fiigee baqatu leenci qabeenya nyaata jedhee fageenya leencaaf borofa gidduu jiru garagaleeti ilaala. Borofni of duuba garagaltee ilaaluun kun saffisa isii irratti dhiibbaa guddaa geessisa. Saffisa leencas garagaltee borofnas garagaltee leenca ilaaltutti fayyadamee leenca immoo ishee qabee nyaachuu dhiibbaa guddaadha uuma. Of duuba garagaltee ilaaluun sun saffisni ishee akka dachaan gadi bu'u ishee godha. Leenci borofa qabeenyaa saffisaan na caalaa fiigdus jedheetti amaneetu ishee jala fiiga. Sababni guddaan borofni akka leencaa nyaatamtu ishee taasise tokkoffaan of duuba garagaltee leenca ilaaluu fi ilaalaa fiiguu. Sababni lammaffaan borofni akka leencaa nyaatamtu immoo ishee taasise leenci na nyaata jettee of amansiisuu isheeti. Humnaaf saffisa qabdutti amanuu dhabuu isheetiin leencaan akka nyaatamtu ishee taasisee jira. Of duuba gaggaragaltee borofni leenca ilaaluun suni
akka leenci ishee nyaatuuf dhiibbaa guddaa uumeeti jira. Faallaa kana yeroo tokko tokko of duuba gaggaragaltee waan si duuba jiru ilaaluun isoo akka karoorri kee galma hin geenye taasisuu danda'a jedhan qorattoonni bineensotaa. Itti dabaluun yeroo tokko tokko immoo sababa waan darbeef of duuba garagaltee ilaaluun lubbuullee si galaafachuu danda'a jedhu qorattoonni bineensotaa kan borofaa fi leenca irratti yaada isaanii kaan kun. Tokkoffaa bosonuu yookaan borofni of duubatti deebitee leenca osoo hin ilaalle leenci saffisaan waan ishee hin qaqqabnee fi du'a jalaan baraaramti turte. Of duuba garagaltee leenca ilaaluun sunoo waan darbe of duuba garagaltee gaafa ilaaltu leenca akka ishee nyaatuuf immoo carraa guddaa uumeeti jira. Kanaafuu wantoota hedduu nuti sodaannee of duuba garagallee of duubatti dhiyaannu maallaan jedhu namni jennee of duubatti deebinee garagallee kan laallu yoo ta'e jireenya keenyatti gufuu ta'uu caala lubbuulee nu garaafatuu danda'a jedha qorattoonni bineensotaa fi kanaaf yeroo hedduu maallaan jedhanii jettee of duuba garagaltee hin laalin abadan dogongoras ta'u sirriisa ta'u waan itti amantee of duubatti hin garagalle wanti darbe darbeera waan dhufu sirreessuuf yaali malee waan darbeef sammuu kan kee hin dhukkubsin ilmi namaa waan fedhisin jechuu danda'a. Jechaan deebisi waan namni siin jedhu sana cimsii hojjedhuuti caalii argami warri waa siin jedhanu yeroo hunda si duuba deebi'anii dubbatanuu duuba kan kee akka jiran hubachuu qabda. Barumsa guddaa kan nuuf ta'u leencaan nyaatamu borofaatii fi borofni leenci boroficha qabee nyaachuudha. Duraan dursa akkuma beekamu leenci hangafoota bineensotaatii fi humnaa fi jabaa bineensotaati. Garuu fiigee adamsuu irratti dandeettii guddaa haadha buyyuu malee ofitti amanamummaa qaba. An mootii bineensaatii qabeetiin nyaadha waan jedhu jalqaba of amansiisi. Atis waan hojjettu hundarratti of amansiisi. Kanaaf leenci borofa qabee nyaachuu danda'a. Leenci hangafoota bineensotaa fi humna qabeessaa fi jabaa bineensaati bineensota keessa. Borofni garuu kan qaama salphattuu fi utaaltuuf fiigdu guddoodha. Kanaaf utaaluu fi fiiguu fi jabaa fi saayii tokkotti kiiloomeetira 90 fiiguun nyaata du'a jalaa isheen baraarre leenci saayii tokko keessatti kiiloomeetira 58 fiiguun isaa ammoo bineensa akkaan fiigduu fi utaaltu qabee nyaachuu isheerraa of duuban deebifnu. Kun waafiqan binafsika. Walaa taltafit waraa'aka. Of duuba deebitee waan darbe lakkaa'inii dura kan keessa adeemee waan jalqabde galmaan ga'in dhaamsa kan kooti.